Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Jaalatamtoota maatii Kiristoos, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Egaa ani nagaa kootii Waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Egaa arjummaan Waaqa keenyaa dhiifamni isaa lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Dubroon Maariyaam araarsituun keenya gaaddiduu ishii gaaddisni ishii bakka hundatti nu faana haa ta'u. Eegumsi ergamootaa kochoo isaaniitiin bakka jirrutti nu haa golgu. Kadhannaan qulqullootaa Waaqayyo biratti waan guddaa taasisaa Waaqayyo kadhatanii araarsummaa isaaniitiin nu haa yaaddatani. Egaa maatii Kiristoos kan maqaa Kiristoosiin jaalala Kiristoosiin kan jaalatamtan kanan isiniin jaaladhu hundumti keessan kun tawaahidoon deebii qabdi kan jedhu yuutuubii haaraa yuutuubii lammaffaa kooti. Egaa yuutuubii kanarratti wantoota garaagaraa ni baranna. YouTube kana subscribe akka gootan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha. Kana malees share gochuun warroota obboloota keenya kiristaanota biraan akka geessan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Kana malee warroonni YouTube koo Sambeetuu kan jedhu warroonni keessan seen description keessatti link isaa isiniif kaaha. Achi jalattis immoo wantoota barnoota garaagaraatu jira. Isa barachuuf faarfannaa garaagaraa keessummaa Abrahaam qophii kana hunda argachuuf linkii kanaan seentanis description keessa isiniin kaa'a. Subscribe akka gootan miseensa akka taatan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha jechaadha. Egaa YouTubein kun haaraadha akka wajjin guddisnu abdiin qaba. Egaa gara barnoota guyyaa har'aa kanatti yoon seenu egaa akkuma mata duree isaarraa ilaalle kaa guyyaa har'aa kana firri tokko fira isaa fuudhuu danda'a, firri tokko fira ishiitti heerumuu dandeessi kan jedhu wajjin ilaalla jechaadha. Egaa kana bu'uura godhannee kan nuti ilaallu jechaadha. Caqasaan ilaalla jechaadha. Caqasa kanarratti kan nuti dubbannu innis Ibroota 13:4 irratti akkas jedha. Cidha jechaadha yookaan immoo cidha jennaa bakka garaagaraatti sargiisiin jedhama waan garaagaraatiin waamama jechaadha. Afaan Amaariffaatiin gaabichaa wedding afaan Ingiliffaatiin akkuma jedhamu jechaadha. Cidhi bakka hundatti kabajadha. Ciisichi isaas qulqulluudha. Warroonni sagaagalanii fi warroota sagaagalan biratti yookaan warroota sagaagalanitti garuu Waaqayyo ni murteessaa jedha. Egaa wal fuudhuun magaabaat jechaadha yookaan maagbaat yookaan immoo fuudhuun heerumuun kabaja guddaadha. Ciisichi isaas qulqulluudha. Garuu warroota sagaagalan warroota hojii foonii hawwan irratti garuu hawwitoota irratti garuu Waaqayyo ni murteessaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha yoo jenne amma fakkeenyaaf bakka garaagaraatti kan dhagahamu ni jira jechaadha. Waaqayyo nu haa baasu, jalaa nu haa baasu, gurri keenya gaarii nu haa dhageessisu, iji keenya gaarii haa argu malee waan garaagaraa ni dhageenya. Obboleessi obboleettii isaarraa yeroo itti dhashu, firri fira isaa yeroo itti fuudhu ni jira jechaadha. Tokko tokko osoo beekanii kan raawwatan jiru. Kana malee immoo osoo hin beekiin bakka jireenya maatii isaaniirraa kan ka'e ijoollummaatti adda bahanii biyya garaagaraa jiraatanii osoo hin beekiin kan walitti dhufanii egaa fira isaanii qoratanii wal bira gahan immoo kan fira ta'an yookaan kan obbolaa ta'an jiru. Kun beekumsa isaaniitiin osoo hin taane osoo hin beekin jechaadha. Garuu immoo osoo beekan immoo hawwiif fedha fooniitiif qaban daqiiqaa muraasa suni irra tarkaanfachuu irra darbuu dadhabuudhaan immoo waan hin taane keessa kan galan hedduu isaaniitu jira jechaadha. Kanaafiyyuu akka seera mana amantaa keenyaatti immoo tokkoon amma fakkeenyaaf egaa wal fuudhuun kabaja guddaa erga ta'ee ciisichi isaas qulqulluudha. Kana jechuun maal jechuudha? Qaama tokko isaan bakki isaanii kun kabaja guddaa wal fuudhuu biratti kabajni guddaa fuudhaaf heeruma irratti kabaja guddaa akka Waaqayyo keenyadha jechaadha. Ilaala. Mee amma naannoo keessan keessatti gaafa cidhaa ilaalame waan hunda cidha jechaan kabaja guddaa waan ta'eef horiin qalamee namni waamamee
bakka sirriitti daggasamee jechaadha. Sirriitti diggisii guddaadhaan bakka kabaja guddaa waan ta'eef namni hunduu diggisii guddaadhaan bakka akka sirriitti namni bakka nama hawwatutti bakka mushurroonni ciisan sirriitti seeraan tolchamee shittoodhaan waan garaagaraatiin tolchama jechaadha. Kun kabaja guddaa aadaadhaan illee haala kanaan kabajama jechaadha. Naannoo keessanitti ilaaluu dandeessu. Akkuma aadaan naannoo gara biyya garaagaraa amma naannoo keenyatti amma yaa bakka barrisaas babbadaa aadaas gataa deeme malee namni dur egaa namni tokko wal fuudhuu yoo barbaade akka egaa dur warratu nama laala ture. Garuu mucaan ishee fuudhuu barbaade sun warra isaatti mataa warri immoo waraqata ergaa waraqanni sun ergameen booda yookaan waraqata intala keessanii fayyadu waraqaa sun keessa qarshii kaa'anii ergu warri sun immoo san booda deebii isaanii eegu jechaadha. Jaarsi ni ergama jechaadha. Jaarsi sun ergameen booda akka aadaa gara biyya keenyaatti jechaadha. Mana sunitti ni ergama. Manni sun immoo qophaa'anii eegu yoon barbaadu ta'e seenaa taa'a jedhuun nuti hin teenyu amma waan dhufneef isinitti himnutti amma tole nu jettanitti hin teenyu jedhuun jechaadha. Maaliif dhuftanii yoo jedhaniin immoo intala keessan mucaa keenyaaf kennaa jedhu haaluma kanaan hin kennu yoo ta'e waan gaggaafatanii taa'a jedhuuni gammachuudhaan wajjin nyaatanii dhuganii galu jechaadha. San booda dhadhaa dibaan jira mana seennaasa jedhamu jechaadha. Waan garaagaraatu jira. San booda cidha jechaadha. Gaafa cidhaa sun immoo mushurraan sun ulmaa'ee kan jedhamu jira. Ulmaa'ee kutaa jedhama. Ulmaa'ee sun kuttee galtii. Ulmaa'een sun baala urgaa'uudha. Haala garaagaraatiin amma gaafa cidhasiisunitti ni jira jechaadha. Deebii kan jedhamu immoo jira. Deebii sun immoo guyyaa 5 booda natti fakkaate wayi guyyaa 3 booda haala kanaan gara warra ishii deebiti jechaadha. Naannootti heerumte sun namoota naannoo sun faan wal qabatanii mana warra ishii deemtee ilaaltii deebii jechaadha. Kana malee immoo miizeen immoo wajjumaan deemee isaan yerootti ilaalu jira maatii isaa qabatee jechaadha. Haala kanaan kana jechuun kabaja guddaa waan qabuuf jechaadha. Gaa'illi jechaadha. Gaa'illi kabaja guddaa waan qabuuf gaa'illi kabajaa qulqulluudha ciisichisaas jedhee Waaqayyo akkuma dubbate kana jechaadha. Akkuma wangeela irratti dubbate Phaawulos akkuma dubbate. Kanaaf egaan kabaja akkuma qabu jechaadha. Kun kabaja waan qabuuf warroota hawwitoota warroota sagaagaltoota irratti garuu Waaqayyo ni murteessaa jira. Egaa walumaa galatti kaayyoo kanaan asumaan wal qabsiisee maal jechuun barbaade seetanii amma namoonni tokko jijjiru gara amma fakkeenyaaf obbolaan amma fakkeenyaaf obboleessi keessan yookaan obboleettiin keessan osoo heerumte yookaan osoo fuudhe isin immoo obboleettii keessan fuudhe sun waliin wal fuudhuun ni danda'ama kan jettan jirtu jechaadha. Amma fakkeenya obboleessi mucaa isin jaalattanii obboleettii keessan fuudhe yookaan immoo isin immoo jechaadha obboleettii keessan kan fuudhe immoo obboleessi obboleettii keessan fuudhe immoo isin jaalattan haala kanaan jechaadha. Haala kanaan wal jaalachuu wajjin jiraachuu dandeenya kan jettan ni jiru jechaadha. Yeroo garaagaraatti jechaadha kan gaafattanis kana malee haala kanaan kan jijjiru waan jiruuf jechaadha. Egaa walumaa galatti tokko isa kanadha. Lammaffaan immoo kiristinnaa warroonni kaasan jiru jechaadha. Amma kiristinnaa kan nu kaasan abbaan kiristaanaa haati kiristinnaa kan jedhamu jira jechaadha. Kiristinnaa guyyaa 40 fi guyyaa 80tti yeroo mana amantaatti nu kaasan jechaadha. Egaa akka seera mana amantaa keenyaatti karaa kiristinnaa kanaan illee firooma guddaadha jechaadha. Kiristinnaa jechaan mootummaa Sillaasee kan nu galmeessisiisan yookaan Sillaasee wajjin kan tokko nu taasisan karaa isaaniiti jechaadha. Abbaa kiristinnaa keenya, abbaa amantaa keenya, abbaa Kiristoosiin kiristaana taanee jirru abbaa amantaa keenya waan ta'aniif isaan iddoo guddaadha jechaadha. Wajjin dhalachuu caala iddoo guddaadha jechaadha. Kanaafiyyuu amma ani osoon kiristinnaa nama tokko kaasee maatii tokko kaasee maatii sun keessaa immoo dubartii tokko toon jaaladhee nan fuudha jedhee hin danda'u akka mana amantaa keenyatti jechaadha. Unkaan firootaan osoo hin taane kiristinnaadhaan iyyuu hin danda'u jechaadha. Kanaafiyyuu maatii Waaqayyo hundumti keessaniyyuu warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan
fira wajjin wal fuudhuun cubbuu guddaadha jechaadha. Abaarsa cimaadha jechaadha. Amma fakkeenyaaf Ti'imaar kan jedhamtu intalli Daawit jechaadha. Obboleessa ishii Amnoon jedhamuun gudeedamte jechaadha. Amnoon kun obboleettii isaa jaalate. Obboleettii isaa kana yeroo jaalatu waan godhu dhabe jechaadha. Ishii faana sagaagaluuf hawwe jechaadha. Sagaagala hawwe. Yeroo sagaagala hawwu kanatti akkamitti ishiin gara isaa akka dhuftu malachaa ture jechaadha. Eenyu? Amnoon kun jechaadha. Egaa maatii Waaqayyoo obboleettii isaa kana jaalate ishii faana sagaagaluu barbaade maal godhe jechaadha. San booda akka dhukkubsateetti ciise jechaadha. Akka dhukkubsateetti ciise abbaa isaatiin annan dhukkubsadhe kan na gargaaruu danda'u obboleettii koo Ti'imaarii waan ta'eef isheedhaan naaf ergi. Nyaata nyaatamu naaf hojjettee naaf haa fiddu dhuftees naa jajjabeessitu jedheen. Yeroo kana abbaan intala kana gara isaatti erge jechaadha. Yeruma kana haaluma kanaan isheen naatee obboleessa koo maal taatee si dhukkubaa jettee gara isaatti hiikte. Innis immoo koottu ani nyaachuu hin danda'u waan ta'eef gara koo koottuu jedheen. Gara koo koottuutiin ni nyaachise jedheen. Yeroo kana isheen dhuguma seetee gara isaatti yeroo deemtu qabatee ishee gudeede jechaadha obboleettii isaa. Kabaja ishee irraa kaasee ilaalaa. Kanaaf isheenis baay'ee gadditee baay'ee gadduurraan kan ka'e daaraa ofirratti nasannastee daaraa ofirratti facaastee gara Waaqayyootti boossee jechaadha. Egaa ilaalaa haala kanaan waan hin taane hojii badaa kan hojjetamu jechaadha. Kanaafiyyuu kanarraan adda hin ta'u waan ta'eef egaan maatii Waaqayyoo hundumti keenya iyyuu unkaan fira mitii walumaa galatti jechaadha. Fira mitii abbaa kiristinnaa warra kiristinnaa keenya faana firooma guddaadha waan ta'eef isaan faanallee cidha taasisuun akka seera mana amantaa keenyatti cubbuu guddaa waan ta'eef firoota faana walitti dhufuun sagaagalummaa nama jechisiisa waan ta'eef gonkumaa fira wajjin gaa'ela taasisuun firoota wajjin wal fuudhuun gonkumaa hin danda'amu. Innis hanga sanyii torbaatti jechaadha. Sanyii duuba keenya jiru hanga sanyii torbaatti lakkoofne san booda wal fuudhuu dandeenya malee cidha taasisuu dandeenya malee zim jennee cidha taasisuun gonkumaa hin danda'amu jechaadha. Egaan gaa'illi kabaja guddaa akka qabu wangeelli dubbateera waan ta'eef kabaja kanaaf immoo kennuu dandeenya jechaadha. Kanaafiyyuu maatii Waaqayyoo firoottan keenya faana wal fuudhuun gonkumaa hin danda'amu cubbuu guddaadha jechaadha. Egaan kutaatti aanutti immoo waan garaagaraa kana faana kan wal qabatu gaaffii kan isinitti ta'e gaafadha. Sinii deebisnaa isatti aanutti immoo jechaadha kan nuti ilaallu. Amma walumaa galatti sinii akka galuu kanan barbaadu jechaadha. Sinii gala yaanni nani kakaase hunda seeraan keessa galuu hin barbaadu. Sababni isaas kun afaan ittuu naman tolu dubbachuuf waan ta'eef akka hin danda'amnedha jechaadha. Amma fakkeenyaaf bakka maatii keessa naannoo keessa sirriitti adda bahu jechaadha. Namoonni hojii akkana hojjetan adda bahanii akka hamaatti ilaalamu jechaadha. Akka hammeenya hojjetanitti. Amma fakkeenyaaf gara naannoo keenyaatti akka dhageetti jechaadha. Namichi obboleettii isaa irraa dhashe jedhamu kun biyya isaa gadhiisee gara biyya biraa akka deemu jechaadha. Biyya biraatti akkas taasisee gara biyya keenyaatti kan qubate ni jira jechaadha. Kanaaf biyya keessallee jiraachuu hin danda'u. Bakka sanyii keenya abaarsisee sanyii keenya balleessisee Waaqayyo dheekkamsa isaa nutti fide jedhanillee nama akkas godhellee warroonni ajjeesanis immoo ni jiru jechaadha. Kanaaf wanta akkana hojjechuun baay'ee nama salphachiisa waan ta'eef Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Dubbii isaa kana jalaa jechaadha walumaa galatti hin danda'amu hanga sanyii torbaatti yoo ta'e malee jechaadha. Kanaaf firayyuu miti abbaa kiristinnaa warra kiristinnaa keenya faanayyuu kana taasisuun hin danda'amu jechuudha. Walumaa galatti egaan guyyaa irraa kana asumaan raawwanna. Barnoonni keenya guyyaa irraa kanumaani. Guyyaa itti aanutti immoo egaa namoonni tokko namoonni ulfa baasanis ni jiru. Ulfa baasuun ni danda'ama moo hin danda'amu? Haala kamiin danda'ama isa jedhu immoo wajjin ilaalla jechaadha.
Egaa Waaqayyo hunduma keenya faana ta'u guyyaa itti wal agarra. Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa nagaa nuuf haa taasisu. Uummata keenya uummata Itoophiyaa nuuf haa eegu. Egaa kiristaanota bakka garaagaraa jirtan ijoollee Itoophiyaa biyya alaas biyya keessa taatanii yuutuubii kana hordoftan nageenyi keessan haa baay'atu. Gabroon Maariyaam ergamoonni Waaqayyoo waliin haa ta'ani. Egaa subscribe gochuun dagatiina kana malees share gochuun dagatiina nagaa ta'a.